waa'ee modeelingii waan baay'ee dubbachuun barbaadu waan malee xiqqoo garuu kaasuu barbaada. Keessumattuu waan Oromoon qabuu fi Oromoo fi modeelingii wajjin walitti dhimmiinsi jiru seenaadhaanis ta'ee aadaadhaan qabatama wanta jiru waan tokko tokko dubbachuun barbaachisaadha. Indastiriin faashinii akka addunyaatti doolaara tiriliyoona tokko tuqaa torba sochoosa. Kun immoo dinagdee Itoophiyaa kan waggaa 5 ol waliigala saacha oomisha waliigalaa biyyi keenya qabdu dachaa 5 oltu industirii xiqqoo kana fakkaatu kana keessatti socho'aa jechaadha. Kaampaaniiwwan gurguddoon idil addunyaa industirii faashinii kanaatiin galii gurguddaa argatu. Biyyoonni gara lixaa sirriitti kanarraa fayyadamaa jiru. Kun damee aartii isa tokkooti jechaadha. Akka aadaa Oromootti fudhannee ornaamentiiwwan yookaan immoo halluuwwan miidhagoo hedduu kan huccuu keenya irratti dizaayin ta'anii kan nu bareechaa turan, kan nu miidhagsaa turan hedduu isaanii qabu. Babbareeduuwwan amma faashinii isin agarsiisanii galan eebbifamtoonni huccuuwwan aadaa Oromoo godinaalee garaagaraas miidhagsanii turan. Godinaaleen Oromiyaa tokkoon isaanii godinuma tokko keessatti aadaa garaagaraatu jira, huccuu uffannaa garaagaraatu jira, waan marra kaa'amu, faayawwan gurrarra kaa'aman, kan rifeensarra godhaman, kan harkarratti godhaman, kan miilarratti godhaman, calleewwan hedduudhaan faaya adda addaa kan qabu. Kana sirriitti adda baafnee irratti qorannaa gaggeessinee gabaarratti oolchinee ofii keenyas ittiin miidhagnee addunyaatti ganaa hin barsiisne. Reef jalqabaa jirra, reef. Inni akkasii kun sagantaa akkasii banneen barnootaa akkasiitiin haalota akkasiitiin kan inni beeksifamaa jiru. Ayyaanota irreechaa waggaa waggaadhaan magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa akkasumas magaalaa Bishooftuutti gaggeeffamu irratti ijoolleen Oromoo shamarran qeerroowwan akkasumas abbootii faadholiin abbootiin gadaa haawwan siqee wayita huccuu isaanii aadaa isaanii garaagaraa bakka itti dhufan kan mul'isu uffatanii wayita isaan bahan namni naannoo jiru akka malee bareeda galaana miidhaginaati. Galaanni miidhaginaa sun garuu waggaa tokko qofatti mul'atee sana booddee irra deddeebi'u huccuma faranjii uffannee tumaan isaan of miidhagsanii nutti fakkaata. Sababiin isaa sababii lama. Tokko barmaatii kana sirriitti hawaasa keessatti barsiisuu irratti nu haafaman ta'e. Kanaaf manni barumsaa akkasii kan nu barbaachisu. Karaa biraatiin garuu wanti sirriitti nu galuu qabu dinagdee guddaadha. Warri biyya kana keessa jiran warri biroo jecha warri Oromoon taane huccuma keenya fudhatanii faaya sanatti dabalanii irratti miidhagina addaatti dabaluudhaan numatti deebisanii gurguru. Numuu irraa binna jechaadha. Eenyu irraa akka binnu hin beeku. Namni haa hojjetu kan keenya jaallatu haa gurguru. Garuu Oromoon biizinasii kana keessa galuu qaba. Ijoolleen keenya biizinasii kana keessa galuu qabu. Yoo galan garuu akkamitti hojjechuu qaban kan jedhu garuu gaaffii guddaadha. Kanaaf ergaa gurguddoo sadii fi dabartuu barbaada. Tokko seenaa xiqqoo tokko kaasuu barbaada. Kitaaba afaan Oromoo kutaa 9ffaa natti fakkaata. Yaadatu yoo ta'e warri barnoota afaan Oromoo irratti waa'ee mawubaa yookaan bilillee namni hin beekne jiru. Mawubaan bareedduu Oromooti. Naannoo iddoo Sigmoo jedhamu Jimmaa keessaa kan baate. Isaan asii haala hin taaneen haala namummaa ishee kabajaa ishee dhaagitu hin ibsineen dabarsanii biyya ormaatti gaafa ergan isheen immoo haadha manaa mootii taati. Maaliif haadha manaa mootii taati? Tokkoffaan bareedduu turte. Bareedduu bifaan qofa turte qalbiidhaan isin bareeddi turte. Afaanota 5 qixxeessitee dubbatti. Huccuu aadaa Oromootiin faayamteeti kan isheen fakkii ishee mul'atu. Gidduma kanallee namoota biyya Jarmanii wajjin jiran wajjin waa'ee kanaan haasa'aa ture. Waa'ee ishee muuziyeemii guddaatu jira achitti. Isa biyya kanaa wajjin wal qunnamsuudhaaf hojjetaa jira. Mawubaan jaarraa 2-3 dura kan isheen bareedduu taatee qalbii mootii sana kan boojite. Amma babbareedduuwwan Oromoo hedduu qabu. Kan huccuu aadaatiin miidhaganii qalbii addunyaa kan sirriitti boojuu danda'a. Nu karaa adda addaatiin biizinasii gochuudhaan Oromoo aadaa Oromoo sirriitti barsiisuudhaan Oromummaa ol kaasuudhaan sanaa ol immoo dinagdee Oromoo utubuudhaan ittiin fayyadamuu dandeenya. Ornaamentiiwwan yookaan immoo faayawwan hedduu kan qabu kana gara
dinagdeetti gara maallaqaatti jijjiiruun ganaan nu hafa. Kanaaf wanti gochuu qabnu maal akka ta'e inni lammaffaa wanti dubbadhu qulqullinaan hojjechuu irratti sirriitti hojjechuu qabna. Qulqullinaan hojjechuun immoo guyyaa tokkoon yookaan halkan tokkoon kan dhufu miti. Qulqullinaan hojjechuun dorgomummaa jechuudha. Ati biizinasii yoo qabaatte Oromoo waan taate qomitti namni sirraa bituu qabu. Waan ati hojjetiin bareeda waan ta'eef gaarii waan ta'eef dorgomaa waan ta'eef sirraa bituu qabu. Kanaaf cimanii hojjechuun bareechanii hojjechuun miidhagsanii hojjechuun ijoolleen Oromoo akkatti miidhagan caalatti akka isaan jaallatan guyyaa guyyaadhaan akka isaan uffatan irra deebiin akka isin irraa bitan bareechanii tolchuun sirraa eegamaa jiru. Ni sadaffaaf inni dhumaan garuu cimanii hojjechuu keessatti yeroo hundumaa fakkeenya ta'uu nu barbaachisa. Bakka itti deemnu maratti waan Oromoo sirriitti ol kaasu waa'ee Oromoo sirriitti kan ol qabu agarsiisuun irra jiraata. Warri modeelii taatan warra arraabifamtan kun asirratti dhaabachuun sirra jiraatu. Cimtanii hojjetan yoo jabaattan nu gahaa yoo hin jenne yeroo yeroodhaan of fooyyessaa barataa yoo deemtan boodarraa sadarkaa guddaarra geessanii namaafis fakkeenya taatu. Akkuma barsiisuun keessan sila dubbataa turte isheerraa inspaayered ta'u yookaan immoo kaka'umsa argachuun irra jiraatachaa. Namoonni baay'een sadarkaa guddaarraa irra kan qaqqaban halkan tokkoon miti kan iddoo amma irra jiran kan gahan gatii baay'ee kaffalanii jiran. Gatii qaalii kaffalanii asiin gahanii sanaa ol hojjechuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf isiniif guyyaa gaarii guyyaa gammachuu akkasiniif ta'uun hawwa. Kana caalaa immoo bal'attanii manneen barnootaa hedduu baay'istanii ijoollee Oromoo hedduu leenjistanii sadarkaa addunyaatti dorgomuudhaan modeela ta'uudhaan maallaqa gurguddaa argachuudhaan ofiifis saba keessaniifis faayidaa akka fiddan ergaan isinii dhaammadha. Galatooma guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.